Nagaan abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoo isiniif haa ta'u. Kabajamuuf jaallatamoo maatii waaqayyoo tokkummaa kana jalatti argamtan biyya keessaaf biyya alaarra kan jirtan hunduma keessaniif lafa naannawa mana gola jirtanitti nagaaf araarri waaqayyoo daddabalee isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu ana bira hundumti isaatu nagaadha. Simbiras nagaa akka ta'e abdii guddaan qaba. Isa nagaa koof nagaa keessan ta'e gooftaan galata guddaa haa fudhatu. Eegumsaaf gaarummaa isaatiin araarri isaa nuuf baay'atee nama har'aa taaneerra. Karaa isaa jiraannee karaa isaa nama har'aa taaneerra. Otoo waaqayyo gara keenya goruu baate, otoo waaqayyo wajjin ta'uu baate warra guyyaa kana ga'u miti. Kaleessa banna, kaleessaafna. Waaqayyoon wajjin taanaan otoo diinni keenya ilaalu jiraanneerra. Waaqayyoon wajjin taanaan otoo diinni keenya kufaatii keenya eeguu dhaabanneerra. Waaqayyoon wajjin jiraannaan otoo diinni keenya du'a keenya eeguu nuti jireenyatti jiraanneerra. Waaqayyoon wajjin jiraannaan duubatti hafuu keenya warri eegotoo jiru darbineerra. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Nus darbineerra diinni keenya hafeera. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Guyyaa kanatti immoo waaqayyoo carraa nuuf kennee yeroo akkasii kan nuuf laatee wal wajjin waaqayyoon galateeffannaa, wal wajjin dubbii sagalee waaqayyoo dhageenya. Sagaleen waaqayyoo gaafa dubbatu ani saba koo kanan uumeef akka isaan na galateeffataniif jedha. Sabni garuu galateeffannaa kanarraa adda ba'ee yaada waaqayyoo irraa adda ba'ee jireenya mataa ofii karaa mataa ofii irra gaafa deemnu ilaalla. Isaayyaas keessatti waaqayyo garuu nama uumuunsaa nama biyya lafaa kanatti fiduunsaa akka inni waaqayyoon galateeffatuuf akka inni waaqayyoon jiraatuuf seera uumamaa boqonnaa 5 gubbaarratti dhandhee gaafa laallu seera uumamaa boqonnaa 6 gubbaarratti dhandhee gaafa laallu waaqayyoon nama uumutti gaddeedha. Hinaareedha. Maaliif yaada waaqayyoo ittiin uumeef akeeka waaqayyoo uumeef sanaaf namni waan hin jiraanneef akka waaqayyootti uumetti namni waan hin jiraanneef karaa waaqayyoo haala waaqayyoo jiraadha jedharraa namni adda waan ba'eef waaqayyoo aareedha, hin gaddeedha, balleessuu barbaadeedha. Garuu nama tokko argate. Ameen. Ati hin baddu ittiin jedhe. Siif kan kee kan ta'an hin baddu sin oolcha ittiin jedhe. Warra waaqayyoof jiraate waaqayyoo hin oolcha. Badiinsa keessatti lola hamaa keessatti wantoota addunyaa kana mudatu keessatti namni waaqayyoof jiraate qulqullummaadhaan qajeelummaadhaan namni waaqayyoof jiraate hin oola. Ameen. Oolee kan biraas oolcha. Galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Meega nama kana hundumti keenya waaqayyoo isa nu oolche kana kallattii hundumaan nu gargaare kana galanni siif haa ta'u jennaan. Hin galateeffanna waaqayyoon yoo ta'es yoo ta'uu baates. Yoo jiraates yoo jiraachuu baates waaqayyoon hin galateeffama. Waaqayyo inni guddaadha. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Otoo inni gara keenya ta'uu baate, otoo inni nu wajjin ta'uu baate, otoo inni nu gargaaruu baate, otoo inni nama har'aa nu gochuu baate warra har'aas jiruu miti. Kanaaf mee galanni siif haa ta'u jechaa waaqayyoo kana hin galateeffanna. Ameen ameen. Eebbisaame waaqayyoo kana. Hallelujah. Seekaa piraatiyaalaaf. Faarfannaa kanaan waaqayyoo ol qabna ganama kana lafuma jirtanitti haala jirtan keessatti Phaawulosiif Sillaas waaqayyoon waaqessuudhaaf galateeffachuudhaaf haala mijataan barbaanne yeroo mijataan barbaanne lafa mijataan barbaanne jira waaqayyoo jedhanii waaqayyoon galateeffatan. Otoo galateeffattuudhaan kee hiikkata. Otoo galateeffattu gaafiin si deebi'a. Otoo galateeffattu wanti furmaata ta'e furmaata argata. Seekaa Piraalaa Jaanaa Maantooroo Loboodiyaas. Eebbisaa waaqayyo waan jirtan keessaa baa waaqayyoon galateeffadha. Waan jirtan keessaa baa waaqayyoof ilillee dhiyeessaa. Galata dhiyeessaa. ደስታ ዛሬም ክበርልኝ የኔ ጌታ ዛሬም ክበርልኝ የኔ ጌታ ለምን ወሰድከው አበሳዬ አስረስተኸኛል መከራዬ ዋው አስረስተኸኛል መከራዬ ዋምቀኑ ራፈችሰ ዋቀዩ ለው በደስታ ዛሬም ክበርልኝ የኔ ጌታ ዛሬም ክበርልኝ የኔ ጌታ ሸክምን ወሰድከው አበዛዬ ሴላቫዲያ ላቦሳ አስረስተኸኛል መከራዬ አስረስተኸኛል መከራዬ
eebbisaa waaqayyoon galateeffadhaa waaqayyoon hallelujah karaa isaa dabarree as geenye karaa isaa nama taane hallelujah otoo waaqayyoon maataa kaapiraatiyaana zaare lemaaqoomke harka waaqayyootiin wajjin jira ree waaqayyootiin wajjin ta'eef lafa dadhabnetti humna nuuf ta'e lafa gatamne barbaadamne kanaaf galateeffadhaa kanaaf eebbisaa ያለው አምልኩትስ ባርኩት ይሄንን ጌታ ከፍ ያደርጋችሁ ይሄንን ጌታ ማደራ ይባረክ ዙፋን ይባረክ እያላችሁ ዛሬም ክብር የለኝ የኔ ጌታ ምን ይዛችሁ ነው የመጣችሁ መንከርከው ካመሳዬ አስረስተኸኛል መከራዬ አስረስተኸኛል መከራዬ Rabasha Gatania Lavajini Mekra Lavadias Ulfadu Sinjana Gofta Galani Sifata Sinjana Karake Egamne Karake Gargaramne Raraketun of Pat Atigarum Maketun Jintae Hallelujah 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 Seka Pradania Lavajini Mekra Ladias Hallelujah Singalatif Fataway Bulewan Kanaf Singalatif Fataway Tokumba Kanatif Abet 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 Ulfat Abba Kenya Ulfat Gofta Kenya Ulfat Abba Kenya Ulfat Gofta Bedesita Zaharem Kibarille Yenegeta Zaharem Kibarille Yenegeta Amen, 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 amen. Asrestehኛል መከራዬን Asrestehኛል መከራዬን Rakkina keenya kan nurraa fachiise isa kaleessa kee darbine kan nurraa fachiise biiftuu haaraa kan nuu baase dukkanichi geggeesse ifa haaraa kan nuu baase yeroo akkasii kana kan nuuf kenne bara jireenya keenya irratti guyyaa kana kan dabale gaarummaa faarasaatiin kan wajjin ta'e warri badii keenya eegan otoo jiran jiraachuu keenyan kan mul'ise laapu karaadaniyaas hallelujah gooftaa keenya si galateeffanna galanni siif haa ta'u maqaan kee haa eebbifamu anaaf obboleewwan kana gargaartee gaarummaa faraarri keenuuf baay'annaan kinoo nama har'aa taane fuula keetti argamne si galateeffanna du'aan boolla keetti si galateeffanna nuti warri jirru warri socho'uu dandeenyu hafuura kan qabu hundumtuu waaqayyoon haa galateeffatuudha hafuura qabna socho'aa jirra si galateeffanna oolmaatti nuuf gooteef si galateeffanna guddummaa keef si galateeffanna abbummaa keef si galateeffanna gargaara keenyaati maqaan kee haa eebbifamu eegumsa keenya wajjin tanan nama har'aa taane otoo diinni keenya gidduu isaanitti maaddii nuuf qopheessite bitaaf mirgaan otoo nu ilaalaan gidduu isaanitti nu dhaabde galanni siif haa ta'u galanni siif haa ta'u galanni siif haa ta'u galanni siif haa ta'u karaa kee jiraanneerra karaa kee darbineerra karaa kee nama taaneerra karaa kee hundumtuu karaa keetti ulfaadhu hundumtuu siin ta'e galanni siif haa ta'u hundumtuu siin ta'e maqaan kee haa eebbifamu manguddoonni 24 sa'aatii 24 guutuu qulqulluu jedhanii kan si waaqessan ergamoonni naannaa kee naannanii kan si eebbisan nus si galateeffannaa ati galateeffamaadha ati guddaadha beekumsa keenyaan oli ogummaa keenyaan oli ati guddaadha ulfaadha abbaa keenya galanni siif haa ta'u diina waan qaadessiteef diinaaf gaddanuuf gammachuu waan gooteef maqaan kee haa eebbifamu maqaan kee haa eebbifamu obboleewwan kana lafa isaan jiranitti gargaarteerta humna taateefirta jabina taateefirta lafa isaan dadhabanitti humnaan lafa isaan abdii kutanitti abdii taateefirta galanni siif haa ta'u galanni siif haa ta'u otoon si galateeffadhu sin kadhadhaa har'as abbaa si waammadhaa gidduu keenyatti argame yootiin jiraatti wanta tokko hin jiru
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati gidduu keenya deddeebi'uun fedhaaf jaalakki haa ta'u. Sagalee kee nuuf ergi, sagalee kee nuuf ergi, sagalee koo nuuf ergi. Namoon koo sin fayyaa akkuma sagaleen kee nuuf haa ergamu. Gaafatu dubbatte cufamat banamaa. Gaafatu dubbatte galaanatu gargar cita. Gaafatu dubbatte tulluu socho'a. Gaafatu dubbatte wanti hin taane hin ta'a. Gaafatu dubbatte isa mi'aan qabnetu mi'aa horata. Gaafatu dubbatte dhagaa bishaan baasa. Gaafatu dubbatte samiitu mannaa harcaasa. Maqaa Yesuusin ati dubbadhu. Sagalee koo ergeessaa fayyise boolla du'aa keessaa isaan baasette. Sagalee nu fayyisu. Sagalee jireenya keenya geeddaru. Sagalee ati dubbannaan du'aan ka'e. Maqaa Yesuusin ati dubbadhu. Dubbachuun kee nu fayyisuufi. Dubbachuun kee nu kaasuufi. Dubbachuun kee nu eebbisuufi. Dubbachuun kee nu deebisuufi. Ati nutti dubbadhu. Nus si dhageenya. Si dhageenyaan akka jiraannu ayyaanni kee nu haa gargaaru. Ergamni diinaa guyyaa har'aatti kaayeffatee kaorfatee gara obboleewwan kanaatti ergamu. Fayyaa isaan irratti, guddina isaan irratti, eebba isaan irratti. Maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Jireenya isaan irraa kaaseera. Fayyaa isaan irraa kaaseera. Guddina isaan irraa kaaseera. Eebba isaanii kan nyaachaa ture. Maqaa gooftaa Yesuusin isaan dafqanii kan biraa kan nyaachaa ture. Maqaa Yesuus Kiristoosin amma haa gallakkisu. Eebba isaanii kan qabe, nagaa isaanii kan qabe, fayyaa isaanii kan qabe. Maqaa Yesuusin kan gallakkise haa ta'u. Maqaa Yesuusin bilisa haa ba'an. Nagaan isaaniif haa ta'u. Boqonnaan isaaniif haa ta'u. Aragalfin isaaniif haa ta'u. Waan jiran keessaa maqaa Yesuusin haa ba'an. Dhoqqee akka suphee nama qabu keessaa maqaa Yesuusin yeroo kanatti ba'uun isaaniif haa ta'u. Dhagaan sochoon irra maqaa Yesuusin haa dhaabatan. Ergamni diinaa maqaa Yesuusin karaa taafu. Qilleensa irra lafarra foon qabeessa keessan kan hojjetu kan itti ergamu. Maqaa gooftaa Yesuusitiin gaddisiisuudhaaf, dhiphisiisuudhaaf, sodaadhaan kan itti ergamu. Maqaa Yesuusin hojiinsaa kan diigame haa ta'u. Ergamni diinaa karaatti kan hafe haa ta'u. Ati nu wajjin ta'i. Nu barsiisi. Ameen. Yesuus inni guddaadha. Ermiyaas boqonnaa 18 lakkoofsa tokkorraa nan dubbisa. Ermiyaas 18 lakkoofsa tokkorraa akkas jedha. Dubbiin Waaqayyoo biraa gara ana Ermiyaas dhufe kanatti fufee jira. Inni ka'ii gara mana namichi suphee dha'u tokkotti gadi bu'e. Wanta an achi keessatti himus dhagaye jedhe. Ani kanarrattis ka'ee gara mana namichi suphee dha'u sanatti gadi nan bu'e. Kinoo namichi gabatee dhagaa boolla garagaraa qabu keessatti suphee ni dha'aa ture. Otuma inni hojjechuutti jiru qodichi yommuu isa harkatti badu immoo suphichuma irraa deebisee qodaa kan biraa isatti kan tolu ni dha'aa ture. Yommus dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufee yaa namoota Israa'el isin harka koo keessatti akkuma suphee isa harka namicha suphee dha'uu keessatti egaa yaa namoota Israa'el akkuma namichi suphee sana godhu anis akkasuma gochuu hin danda'u ree jedha. Galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Akkuma beekamu boqonnaa 17 dhaqxanii gaafa laaltan Waaqayyo karaa Ermiyaasitti kan dubbachaa ture. Sabni kun cubbuu jala jiraachuu, sabni kun Waaqarraa adda ba'uu kan inni dubbachaa turedha. Boqonnaa 18 gubbaarratti garuu Waaqayyo gaafa saba kanatti deebi'u, saba kana ilaalu, saba kana mil'atu kan agarruudha. Namni Ermiyaas jedhamu kun nama barreessuu hin dandeenyeef barumsa hin qabneedha. Nama Baruuk jedhamu garuu kan barreessuuf tokko qaba ture. Sagaleen Waaqayyoo gaaf tokko gara maalii dhufeedha? Gara Ermiyaas dhufeedha. Gaaf tokko sagaleen Waaqayyoo gara Ermiyaasii dhufee akkas jedha. Ka'iiteedhe gara iddoo nama suphee dha'uutti dhaqeedhe. Waaqayyo ergaa kana gara Ermiyaasitti gaafa fidu dhaqiitii waan akkasii raawwadhu, dhaqii waan akkasii hojjedhu, dhaqii waan akkasii jedhiini, dhaqii waan akkasiitti dubbadhu hin jenne. Wanti inni jedheni kanaan dura Waaqayyo gaafa Ermiyaasitti dubbatu akkas jedhii dubbadhu, akkas jedhii itti naa himi, akkas godhi kan jedhuudha. Har'a garuu waan haaraa tokko godhe. Dhaqiitii lafa itti supheen dhaamu, qodaan supheerraa dhaamu hojjetamu dhaqi.
Achi dhaqi achitti waan agartuu qabda. Achi dhaqi achirraa waan barattu qabda. Achi dhaqi achirraa waan hubattu qabda ittiin jedha. Dhaqi duwwaa. Eessa iddoo namichi suphee dha'u. Iddoo supheerraa akkoo beekamu meeshaalee garaagaraatu dha'ama. Keessattuu yeroo durii keessaa haadholiin keenya kan ittiin fayyadaman qodaawwan supheerraa hojjetamanidha. Har'aas iddoo tokkotti jira. Tarii bara kana keessa karaa sibiilatti yoo deebi'eeyyuu wanti supheerraa hojjetamu itti fayyadamaa turre ammas hin jira baay'insaa. Waan akka distii, waan akka jabanaa, wantoonni biraas mimmiidhagoo kan ta'an haala addaatiin kan hojjetaman kan supheerraa hojjetaman baay'ee isaatti fayyadamaa turan. Ameen. Maal godhi gara iddoo dhaqe gadi bu'i iddoo kamitti iddoo supheen itti dhaamu sanatti gadi bu'ee namichi sun waan hojjetu laadheedha. Namichi sun waan gochuu danda'u laali jedhe achirraa waan barattu qabda sanaan booda waan asitti mun qabaadheen. Innis Ermiyaasis dubbii Waaqayyoo dhaga'ee lafatti supheerraa meeshaan hojjetamu dhaqee ilaaleedha. Gaafa dhaqu namichi waa hojjechaa jira. Tarii jabanaa ta'uu danda'a, tarii distii ta'uu danda'a, waa hojjechaa jira. Gaafa inni hojjetee harkaa bada, harkaa jal'ata, harkaa miidhagu yoo dide akka inni barbaade yoo ta'uu baate dhaqee cabseetu kan biraa hojjechuu danda'a. Wanti kee wanti bade, wanti miidhagne, wanti waliin qabanne, wanti akkati barbaadde siin taane, akkati yaadde siin taane ergan qaba. Harka Waaqayyoo keessa waan jiruuf, Waaqayyoo isa kana waan dubbateef, har'aa jalqabee wanti kee wal qabachuu jalqaba. Wanti kee gara sirriitti dhufuu jalqaba. Wanti kee gara ati barbaaddetti dhufuu jalqaba. Eenyudhaan karaa Waaqayyootiin dhaqi ilaaleedha. Namichi jabanaa haa ta'uuti, distii haa ta'u, waan biraa haa ta'uuti hojjeteetu dhaheetu gaafa inni gateetti baasee yeroo isaa aarsaa godhee meeshaa qabu fayyadamee jabanaa haa ta'uuti, distii haa ta'u waa hojjeta. Erga hojjetee xumurarra ga'een booda akka inni barbaade ta'uuf hidida. Harkaa bada hin bushaa sirrii ta'uuf baata. Dhaqee maal godha cabsa. Dhaqee maal godha diigee kan biraa hojjeta. Kana laaledheen gaafa kanatti inni hubate meeshaa namichi hojjetu laalee wanti namichi godhu laalee namichi yoo harkaa bushaa'e yoo harkaa toluu baate yoo itti miidhaguu baate yoo sirrii ta'uu baate akka inni barbaade diizaayinii inni barbaade ta'uu yoo baate maal godha dhaqee cabsee kan biraa hojjeta. Maaliif harka isaa waan jiruuf har'as harka Waaqayyoo waan jirtuuf harka Waaqayyoo keessa waan jirtuuf harka Waaqayyootiin waan hojjetamteef waan kee har'as Waaqayyoo sirreessuu hin danda'a. Wanti kee harka Waaqayyoo keessa jira. Jireenyi kee harka Waaqayyoo keessa jira. Gaafin kee harka Waaqayyoo keessa yoo jiraate maqaa Gooftaa Yesuusin wanti hamma ammaatti sirraanne kan sirakkise kan sitti hin tolle jireenya keerraa ka'eetu inni sirrii ta'e gara jireenya keetti dhufa. Piraasaa laafaatiyaas. Meen Ermiyaas kana hubate ergeenni kana hubatee laalee qalbifatee booda Waaqayyo gara Ermiyaasitti dubbachuu jalqabe ammas. Laaltee miti eeyyen, xumurtee miti eeyyen, argitee miti eeyyen, waan hojjetamu sana hubattee miti eeyyen ammas ittanuma dharaan. Akkuma namichi sun supheen sun harka isaa keessa jiru ogummaa suphee sana qabu diigee cabsee kan biraa hojjechuu danda'utti. Sabni koo harka koo keessa waan jiruuf marra sakatiyaas harka koo keessa waan jiruuf maalan godha harka koo keessa waan jiruuf jedhe Waaqayyo seenaa kee kan geeddaru haalatti keessa jirtu kan jijjiiru waan sitti hin tolle san jireenya keerraa kan dha'u tokkoffaa irratti maayin harka Waaqayyo keessa waan jirtuuf harka diinaa keessa hin jirtu harka namaa keessa hin jirtu harka Waaqayyo sirreessuu danda'u gochuu danda'u guutuu danda'u ameen ameen. Waan kee mijeessuu danda'u harka keessaa keessa waan jirtuuf har'a wanti kee sirrii ta'uu jalqaba. Har'a wanti ati jibbite jireenya kee irratti wanti waliin qabanne jireenya kee irratti wanti sitti fokkise namatti fokkise jireenya kee irraa har'a maqaa Yesuusiin hin kaati. Kanaan booda waan sirrii ta'e kan fudhatama qabu kan barbaadamu jireenya kee irratti ta'uu jalqaba. Jireenyi kee inni fudhatama dhabe sun adeemsi kee inni fudhatama dhabe sun wanti jireenya kee irratti waliin qabanne fokkisaa ta'e sun har'a maqaa Gooftaa Yesuusin harka Waaqayyoo keessa waan jirtuuf maqaa Gooftaa Yesuusin haala addaan Waaqayyo sirreessee haala addaan Waaqayyo mijeessee siif kan ta'u
biyya fakka ta'utti addunyaa fakka ta'utti waan kee sirreessee mijeessee siif hojjeta. Haleluuyaa. Yesuus inni guddaadha. Dubbiin Waaqayyoo ammas gara kootti dhufee erga laaleen booda lakkoofsa gubbaatti yaa namoota Israa'el jedhe isin harka koo keessatti akkuma suphee isa harka namichaa jiruutti jedhe. Namichi kun suphee kana irratti aangoo qaba, ogummaa qaba, hojii isaati. Suphee kana waan barbaade gochuu danda'a. Yoo barbaade jabanaa, yoo barbaade gaanii, yoo barbaade distii, yoo barbaade kan biraa hojjechuu danda'a. Maaliif harka isaati kaa? Ogummaa harka isaa keessa jira. Supheen kun harka isaa keessa jira. Diiguu danda'a. Hojjechuu danda'a. Akka isaaf tolutti, akka miidhagutti, akka diizaayinii barbaadetti hojjechuu danda'a. Kan keessa Waaqayyo kanatti kana hojjechuu danda'a. Harka namaan jiru kan kee na harkaa badeera kan jette, diigameera kan jette, hin taane kan jette, hin mijoomne jireenyi koo kan jette, maqaa Yesuusiin guyyaa har'aatti jalqabee jireenyi kee harka Waaqayyo keessa waan jiruuf sirrachuu jalqaba, mijachuu jalqaba. Namichi waan barbaade gochuu danda'a. Akka barbaade sirreessuu danda'a. Ogummaa qabu waan barbaade hojjechuu danda'a. Harka isaa keessa waan jiruuf. Abeet. Harka isaa keessa waan jiruuf. Harka Waaqayyoo keessa jirtaa tar'a. Harka Waaqayyoo keessa jiraatee wanti kee hin badu. Harka Waaqayyoo keessa jiraatee wanti kee fokkisu. Harka Waaqayyoo keessa jiraatee wanti kee jibbisiisaan ta'u. Har'aa jalqabee siifaa sirratu maqaa Yesuusiin. Piraashaa kaatiilaa baariyaa. Ameen. Akkuma suphee isaa harkaa namichaa suphee dha'uu keessatti egaa yaa namoota Israa'el akkuma namichi suphee sana godhe an akkasuma gochuu hin danda'u reedhe. Siif dhiisuu hin danda'u reedhe. Si kaasuu hin danda'u reedhe. Si ceesisuu hin danda'u reedhe. Nama si gochuu hin danda'u reedhe. Ol si baasuu hin danda'u reedhe. Siikuu hin danda'u reedhe. Maqaa Gooftaa Yesuus hin danda'a siif haa ta'u. Siif haa ta'u. Ilaalaa. Namni harka Waaqayyootiin tolfame. Isaayyaas boqonnaa 43 gaafa ilaaltan yaa Israa'el Yaaqoob ani kana shuume si tolche si fureera hin sodaatin jedha. Kana si tolcheedha. Ilaa waan baay'ee Waaqayyo jechaan uumeera. Samiif ardiin kun jecha Waaqayyootiin uumamanii jiru. Uumamuu fi tolchuun garagara. Uumamuun waanuma ofii isaatii uumamu ton ta'an jecha Waaqayyootiin waan uumamuudha. Uumameera. Laala samiif ardiin kun jecha Waaqayyootiin uumame. Gatiin itti hin baafamne, hin tolfamne, meeshaan itti dhufe hin jiru, namni dhagaa fide hin jiru, namni sibiintoo fide hin jiru. Maal ta'eera jedhama? Uumameera. Uumaa Waaqayyooti jecha Waaqayyootiin uumameera. Nama garuu Waaqayyo maal godhe uumama keessa hin tolcheedha. Namni tolcha harka Waaqayyooti. Ameen jedhe. Laala. Tolchuu jechuun gatii itti baasuudha. Tolchuu jechuun yeroo itti baasuudha. Tolchuun waan itti baafte qabda. Humna itti baafte qabda. Gatii itti baafte qabda. Yeroo itti baafte qabda tolchuudhaaf. Namni tokko biddeen tolchuudhaaf ofiin tolfamaa miti. Gatii itti baasa. Bukeessee hamma inni maal ta'utti waan baay'ee kee darbeetu biddeen kan ta'u. Ofii isaatii biddeen ta'a miti. Bukeessitee dhiiftetu biddeen ta'ee mul'ataa miti. Waan hojjettu baay'ee qabda. Ibiddatu tuqa waan baay'eedhaan wal qabata. Maal ta'u buddeen ta'uudhaaf. Buddeenan tolchaa gaafa jedhamu ofii isaatii tolfamaa miti. Harka kee tolcha. Gatii itti baafta. Humna itti baafta. Yeroo itti baafta. Tolchuudha. Waaqayyo nama gaafa uumu hin tolcheedha. Hin uume miti. Hin tolcheedha. Bifa ofiitiin tolche. Of fakkeessee tolche. Gatii itti baase. Sitti gatii baaseera Waaqayyo. Si tolcheera Waaqayyo. Akkasumatti sin gatu. Akkasumatti sin dhiisu. Waan gatii itti baaftan itti dhiiftan beesin. Gatii itti baaftanii waan sun akka miidhagu barbaaddu miti. Wanti sin gatii itti baaftan. Amma baay'een keessan ala jirtu iddoo biraa jirtu. Wanti sin deemtaniif kaayyoo mataa keessaniitiif deemtaniirtu. Baruu keessan milkeessuudhaaf harka namaa jala bahuudhaaf
wanti keessa walaka qabatuuf wanti keessa akka miidhaguuf miti gatii kan baasaartan kan itti dafqaartan kan dadhabaartan akka inni miidhaguuf malee akka inni baduuf miti gatii itti baafteeta si marara wanti suni akka addaatti qabda waan gatii itti baafteef gatiin itti baaseetta itti dadhabeetta kennaasi kennamurra wanta ati gatii afreetu irra caalaa si marara irra caalaa waan sanatti iddoo qabdaaf kanaaf waaqayyo saba koo maalan godhe nan tolchee harka waaqayyo tolfamte waan ta'eef wanti sirraan jireenya kee irratti hoo jiraate harka waaqayyooti wanti dadhabame hin jiruuti sirrachuu jalqaba maqaa gooftaa Yesuusiin. Wanti koo akkamitti sirrataa yoo jette wanti koo akkamitti mijaachuu danda'a yoo jette tokkoffaa irratti harka waaqayyoo keessa waan jirtuuf isa si tolche waan ta'eef uumaa kee harka waan jirtuuf uumaan kee akka barbaadetti waan barbaaden tolchuu danda'a waan jireenya kee irratti rakkisaa ta'e waan sirraa fokkise mana kee irraa jireenya kee irraa adeemsa kee irraa fokkise waaqayyo sirreessuu jalqaba karaa kee sirreessuu jalqaba gaa'ela kee sirreessuu jalqaba jireenya kee sirreessuu jalqaba harka isaa keessa jirta ka harka abbaa kee irra hin jirtu harka haadha kee irra hin jirtu harka waaqayyoo irra jirta harka abbaa tolche mobaayilii teekinoon beektu kaampaaniin isaa iddoo baay'ee jira dhaqxanii iddoo kaampaanii isaatiin biktanii waastinaan siniif kennama yoo tabalaashe gara kootti fidiisin jedha si jijjiirama yoo ofii isaatii sidide sooftiweerii isaa yoo sidide fedhii si jijjiirama maaliif kaampaanii isaati ofii isaatii oomishe sirreessuu danda'a tolchuu danda'a wanti sidide waaqayyo hin didu wanti siif hin taane waaqayyo ta'uu hin dadhabu wanti si jalaa dhawwaanne waaqayyo jalaa hin dhawwaata wanti humna keetii ol ta'e dandeettii keetii ol ta'e ati deebisuu kan hin dandeenye ati jijjiiruu kan hin dandeenye ati fooyyessuu kan hin dandeenye humna keetii ol kan ta'e dandeettii keetiif qabeenya keetii ol kan ta'e harka waaqayyooti sirrata maal jennaan abbaadha harka isaa keessa jira kan kee dhimmi isa dhiiftee kan biraa barbaachaaf fiigin iddoo biraatti wanti kee sirratu karaa firaa wanti kee sirratu karaa qabeenya keetii miti wanti kee kan sirratu karaa beekumsa keetii miti wanti kee kan sirratu biyya geeddarachuudhaan miti wanti kee kan sirratu harka abbaa si uumetti deebi'uudhaan isa gaafachuudhaan isa bira hundumtuu hin jira kaampaanichi fuudhee moobaayilii sirraa fuudhee haaraa sii kenna otoo suuqii dhaqxanii kun isin ta'uudhaan hin hojjetamu sin jedhee si deebisa. Regala maaliif hin qaban kaasaan abbaa miti moobaayilii teeknoo sana fuutee suuqii geessite yookaan sirra taa'u kan sirratu sin jedha gatii si baasisa sirrachuu baachuu danda'a kaampaanicha biratti garuu hamma inni waastinaa sii kennetti garuu fudhattee yoo deebite si geeddara si jijjiira sooftiweeriinsaa yoo dide jechaadha maaliif abbaadha waan ta'eef jijjiiruu danda'a abbaadha waan ta'eef akka barbaade gochuu danda'a har'as harka waaqayyoo keessa jirta wanti sirrii maqaa Yesuusin waaqayyoon hin didu wanti kee sirrata kanas hin jechaa jiruuf wanti kee toora qabata kanas hin jechaa jiruuf wanti kee gara miidhaginaatti gara barbaadamuutti dhufa wanti sin jechaa jiruuf karaan kee karaa sirriitti ta'a wanti sin jechaa jiruuf maaliif beektaa harka abbaa kee keessa jirta harka si uumee keessa jirta supheen sun namichi suphee sana akka barbaade gochuu danda'a yoo barbaade jabanaa yoo barbaade distii gochuu danda'a yoo ishiin didde immoo cabsee kan biraa hojjechuu danda'a harka sana keessa jirti waan ta'eef aangoo irratti qaba waan ta'eef ogummaa irratti qaba waan ta'eef waan barbaade hojjechuu hin danda'a waan ta'eef namni isa dhoorku hin jiru. Arras waaqayyo waa'ee kee hojjechuudhaaf waa'ee kee sirreessuudhaaf seenaa kee jijjiiruudhaaf namni isa dhoorku hin jiru maaliif jennaan harka isaa keessa jirta inni siif abbaadha isa si tolchee isa si tolchee gatii itti baasee yeroo itti baasee kasi tolchee isa waan ta'eef kanaaf isa kanaaf gatii kenna waaqayyo waaqayyo bineensaaf hin duune ardiif samiidhaaf hin duune mukkeen jiraniif hin duune wantoota addunyaa kanaatti argamaniif hin duune si kan gatii itti baaseef kan du'e nama kan gatii itti baaseef kan du'e maaliif jennaan gatiidha harka isaatiin hojjete waan ta'eef
waan harka isaatiin hojjetetti waaqayyo gatii baasa. Hin sirreessa. Kanaaf saba kana dhiisuuf ni danda'a. Saba kana rakkina keessaa baasuu nan danda'a. Saba kana boojuu harkaa baasuu nan danda'a. Sabni kun bilisa akka ba'an gochuu nan danda'a. Maaliif jenna harka koo keessa jiruuti. Harka waaqayyootti baddu ati. Harka waaqayyootti miidhamtu ati. Harka waaqayyootti gadi buutu ati. Harka waaqayyootti wanti kee sirrata. Harka waaqayyootti wanti kee eebbata'a. Harka waaqayyootti harka namaa jalaas baasa. Harka waaqayyootti kan kee guutuudha. Harka waaqayyootti kan kee qajeelaadha. Maqaa Yesuusin siif haa ta'u harka waaqayyoo keessa waan jirtuuf. Tokko lammaffaa nan danda'aadha. Hin danda'uureedha. Hin danda'a waaqayyo. Ameen. Wanti waaqayyoof dadhabame hin jiruudha. Seenaa kee jijjiiruu waaqayyo hin danda'a. Gaafii kee deebisuu waaqayyo hin danda'a. Iddoo ati jirtuu si kaasuu waaqayyo hin danda'a. Dhukkuba kanarraa bilisa si baasuu hin danda'a. Hin danda'a ka. Harka isaa keessa waan jirtuuf hin danda'a kana gochuu waaqayyo. Wanti waaqayyoon dadhabame hin jiru. Har'a maqaa gooftaa Yesuus seenaa kee haaressuu waaqayyo hin danda'a. Lafa jirtuu si kaasuu waaqayyo hin danda'a. Si fayyisuu waaqayyo hin danda'a. Hin danda'a waaqayyo obboleettii koo. Hin danda'a waaqayyo obboleessa koo. Hin dadhabame kan jettu anaaf. Humna kooti ol kan ta'e kan jettu. Yaalin dadhabe kan jettu. Fiigeen dadhabe kan jettu. Danda'ummaa waaqayyo jireenya kee irratti hin dhufa. Wanti kee maqaa Yesuusin toora qabate. Wanti jireenya kee irratti rakkise maqaa Yesuusin hin kaa'e. Sirriidhaaf sirrii ta'e jireenya kee irratti waaqayyo waan haaraa raawwata. Hin danda'an jedhe waaqayyo. Waan ati jirtu keessa baasuu hin danda'a waaqayyo. Hin danda'a. Hin danda'ama waaqayyoodhaaf. ለእግዚአብሔር ይቻላል። baay'een danda'uu waaqayyoo shakketeewu humna keetti ol ta'e waan namoonni gaafa wanti sun humna isaaniitti ol ta'e waaqayyos akka waan hin dandeenyetti shakku. Mana yaalaa deemanii manni yaalaa akkasoo jedheeni shakkiin isaanii waaqayyo biras hin jira. Dhukkubni kee doktoraan dadhabame yoo ta'e wanti kee furmaata argachuu dadhabe yoo ta'e kallattii baay'ee yaaltee harka isaa irra waan jirtu danda'ummaa waaqayyootiin wanti kee maqaa Yesuus sirrachuu danda'a. Akkamitti sirrata? Kaalkuleeshinii biraati. Hin danda'asin jedhe waaqayyo. Inni du'aa kaasuu danda'u, inni jaama banuu danda'u, inni seenaa namoota baay'ee geeddare, seenaa keessa hin geeddaraarra, waan jirtu keessaa si baasaarra, gaafii keef deebii fidaarra hin danda'a waaqayyo. Nan danda'a, hin danda'u reedhe, hin danda'a waaqayyo. Akkuma namichi suni waan barbaade gochuu karaa sirriitti sirreessu yoo inni bade yoo inni hin tolle mijeessee sirreessutti har'a waaqayyo waan kee mijeessa waan jireenya kee irratti waaqayyooti hin tolle sirraa kaasuu hin danda'a waaqayyo. Wanti sitti hin tolle waaqayyoottis hin tolu. Waaqayyo badiinsa kee hin jaalatee hin beeku gaaf tokko. Kufaatii kee hin jaalatu waaqayyo. Baduu kee hin jaalatu waaqayyo. Dhukkubaan rakkachuu kee hin jaalatu waaqayyo. Har'a maqaa Yesuusiin inni danda'u kun gola kee haa lixu har'a. Inni danda'u kun siif haa dhufu har'a. Maqaa Yesuusiin waan jirtan keessaa ba'a. Gaafin keessan deebiin haa dhufu maqaa Yesuusiin. Inni sin rakkise maqaa Yesuusiin cabseera. Isa sin dhibbise jireenya keessa irraa kaaseera. Maqaa Yesuusiin dhukkuba kamirraa fashaa. Fashaa maqaa gooftaa Yesuusiin. Isa danda'uu gooftatiif fashaa. Fashaa maqaa Yesuusiin fayyinni siniif haa ta'u. Nagaa siniif haa ta'u. Boqonnaa siniif haa ta'u. Aara galfii siniif haa ta'u. Birmaduu ba'uun siniif haa ta'u. Inni jireenya keessan qabe. Inni gaala keessan qabe. Inni guddina keessan qabe. Inni fayyaa keessan qabe. Maqaa Yesuusiin amma haa gallattisu. Harka waaqayyoo keessa jirta. Danda'ummaa waaqayyootiin harki waaqayyoo hin danda'a. Harka waaqayyoo keessa jirta. Hin danda'a waaqayyo kana gochuu. Ameen ameen ameen. Hin danda'a waaqayyo dhimma kee waaqayyo.
هندندا واقعي وات ركتت دباترتو سرسو هندندا مجسو هندندا بلو هندندا فيسو هندندا واو هندندا مقا غوفتا يسوسين ركنك يقدو واقعي هاجر شيفا دفو واقعي كون قالن غوفتا كينيا فاتو هندندا واقعي انكرنا غوفتا قالن سيفاتو مقان كا ايبفم وانو تدبته قلفات ايين هرككي كيس جرا هرككي تولفمني قلفات سرسو دندسا مجسو دندسا كيسانو باسو دندسا اكسيف تانوتن سرسو دندسا مقان كا ايبفم سغلين كدو فوتوا هنوجتنا كل ديمن امناتي har'as tokkoon keenya irratti maqaa Yesuus sagaleen kun haa raawwatu. Sagaleen kun ergeessaa fayyisedhe. Sagaleen kun sagaleen fayyisuudha. Sagalee abdii nutti horuudha. Sila sagalee kanaatiif sagalateeffanna maqaan kee eebbifamu. Dubbattee waan raawwattuuf ulfaadhu. Hin dandeessaa rakkina saba kanaa. Hin dandeessaa fayyisuu. Hin dandeessaa kaasuu. هندندس سرسو هندندس بنو الفات غوفتاكو كان ما ندت مسين دند اما ابي فامي قال نسي فاتو امين